Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Yaasiintu jirra jirtuun isiniin ja'a. Nunalaal akkuma agartanitti har'aan tana Yaasiin har'aan tana Yaasiin hedduu takka dhukkuba sanumaaf isinii dhufe jechuudha. Akka du'aayii isin nagootanii fi isin bira dhufe nunalaal Yaasiin akkuma agartanilla. Nunalaal amma laal harka kanarra amma muqaddiyaa baasee jechuudha. Nunalaal yoo naamanu bantallaan bakka muqaddiyaan irra jirula. Amma muqaddiyaa harkarraa baase jechuudha. Wallahi hedduu takka dhukkuba jechuudha. Maaliif ganama gumaan na bira deeme ani bikkuma dalagutti gartee humna uummanni arabaa manaan naffidan jechuudha. Isaa dhukkubuma muqaddiyumaa wajjin naffidanii maal ta'e giseen jee namticha gaafadhu. Inshallah ni fayya khairu manan jeetu mana bira khote anilin gaaytuuteen etuutu bitin dheereysine maaliif Yaasiin man gaafadhaa qabaa inni ta'e jeetu man use jechuudha. Maaliif wala Yaasiin amma akkuma agartanitti qofaa tokkotti jira qofaa san qofeetuma achuma hirribetti khote muqaddiyaa'u cinaa tokko isaan totti Yaasee fide isiniin jeetin jira. Maaliif wala isaan ol naqanii mana nama lamaan qabanii siree gubbaa ciibsanii namtichi alma dhaabbatee nama ijaa jala deemu ijoollee jala deemtu nama lamaatti fidee ol naqanii muqaddiyaatti rakkabanii qaanii biraa kutanii hunala akkuma agartanii lalamatti baqeessaa gongodu jira. Isuma itti dhumettiin ol seenan inuu dhiigarra ol deebisee ka'e hunala lamarraa baaseetiin hunamma akka jeesu jira Yaasiin jechuudha. Maaliif daawwattoota keenya du'aayii na bira dhaabbadhaan isiniin jaawwanne du'aayii caalaa hin jirtu. Du'aayii naa godhaa fi hunala Yaasiin hedduu takka dhukkuba. Maaliif namni biyya namaa tana keessa jiru keessaa fi namni ilmaan qabu. Namnummaan biyya namaa keessa jiru dhukkubaan hin tolu jechuudha. Maaliif yoon hedduu takkaan cinqamee jira du'aayii naa godhaa fi isiniin ja'a akkuma beektanitti har'a guyyaan kunis arbaadha. Viidiyoo tana egaa anuma agarsiisinii dhiisa akkaan godhee anuma agarsiisinii dhiisa. Maaliif gazaa isinii gadhiifamtu Allah waa lama hin beeku jechuudha. Saniifuu isin na wajjin du'aayii naa godhaadhaa du'aayii na bira dhaabbadhaan isiniin ja'a daawwattoota kiyya. Viidiyoo tan ammoo akkuma isinii beekte guyyaa gadhiifamtu hin beeku anuma walitti tolchee gad isinii dhiisa isin ammoo du'aayii teessaniin na bira dhaabbachuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Yaasiin akkuma agartanitti dhukkubaa waan inni teegaa gisuma inni hirriiba kan gaafadha. Maaliif hirriiba kaasuu hin feene qofaa fakkota tokkotti jira qofaa san bakka itti dhufellee hin beeku ani. Yaasiin akkana keessa jiraan isiniin ja'a daawwattoota kiyya. Tanama keessan jiru beekam nustu biyyan tawajjirtu uste Zuleekaa fi beekam achi gadi rabshaa waliin godhu jirani. Takkana isin ja'a daawwattoota kiyya du'aayii na bira dhaabbachuu hin dagatin haa fayyisu jaadhaa abbaa beekam rabbi haa fayyisu inshallah isin du'aa manaa godhaan isiniin ja'a.